Tolega arra principally kurna farra jirra. Principally kurna fana kana jaa. Karatize everything jedha. Karateen waa hunda. Karatee waa hunda jechuun jireenya guyyaa guyyaa keetiitii wal qabataa jechuudha. Fakkeenyaaf namni lama kararratti walitti bu'an ati nama lamaan kana adda baasuudhaaf riskii fudhattuutu jira. Riskii jechuun balaa ati sirra ga'u ka ati beektu jechuudha. Akkuma walii galatti balaan bakka lamatti qoodama. Hazardii fi riskii jaama. Tokko balaa otoo ati beektu sirra ga'u, inni lamaffaan immoo balaa ati osoo yaadin sirra ga'u jechuudha. Abbootiin qabeenyaa daldaltoonni ni kontirbaandii naggadan meeshaan isaanii kun naa dabre yoo naa dabruu baate miliyoona hangana kan jaamu dhabeetiin jira jeetuma murteesseetti. Nama karaatee biratti riskiin kun gara riizaaltii jijjiiruu qaba. Balaa tokko gara bu'aa qabeessa jijjiiruu qabda malee balaadha qofa jettee dhiisuu qabdu jaa. Kanaaf nama lama wal lole jidduu gaafa seentu riskii fudhattee seenta. Riskii kana gaafa fudhattee seentu namoota wal lolan kana kuttaan isaan kanaaf deemu narra yoo bu'e dandamachuun hin danda'u taanaan adda baasuun qabu. Rukuttaa san gara riizaaltii jijjiiruu hin danda'a taanaan iddoo seenee adda baasuun qaba jechuudha. Kanaaf yoo daldalaa taate qabeenya tokko yookaan kontirbaandii tokko osoo naggaduu jirtu daldalu jirtu qabeenya kiyya kun yoo qabame miliyoona hangas takka kasaartee callisuu hin qabdu. Yoo osoo qabeenya san hin dhabin waan qabeenya san bakka sii buusu waan tokko qopheeffachuu qabda lama. Gizee faayitii taphannu. Otoo faayitii taphatu jirru yaakizuu kiyyoon itti seene namichi kun yaakizuu kiyyoo biloo kun godhe yaakuu nadhaa waan ta'eef yaakuu sooniitii muwaashii itti dabala. Sababni isaa maaliif yaakuu kiyya biloo godhee gaafa inni yaakuu nadhaa muwaashii dheetiin jedhu. Inni qabxii takka argata an qabxii sadiin argata. Kana jechuun maal jechuudha tu? Riskii gara riizaaltitti balaa tokko gara bu'aa qabeessatti jijjiiruu jaa. Kanaaf karaateen waa hundaa jenna jechuudha.